hidhi keenya utubaa tokkummaa fi walooma keenyaati kan jedhu bulchiinsa magaalaa Bulee Horaatti eebbaa hidha haaromsaa sababeeffachuun qindoominaa bulchiinsa magaalaa Bulee Horaa fi godina Gujii Lixaa waliin wal dorgommiin kubbaa miilaa kilaboota 4 jidduu taasifamee jira. Keessumaa eebba piroojeektii guddicha Itoophiyaa sababeeffachuudhaan egaa guyyaa har'aa bulchiinsa magaalaa Bulee Horaa keessatti tamsaasa kallattii karaa TikTokii, Facebookii fi YouTubii kolbaa miidiyaadhaan isin dabarsaa. Garee afur keessaa Buna Gujii fi Barisoo Dukkallee waliin taphatuudhaan Bunni Gujii injifatee jira. Dabalataan Abdiin Boruu fi Saamii Fikcherii waliin taphatuudhaan Abdiin Boruu injifatee jira. Itti gaafatamaan waajjira dargaggoo fi ispoortii bulchiinsa magaalaa Bulee Horaa obbo Mitukkuun Shaggicha akka jedhanitti hidhi haaromsi gootummaa Adawaa lammaffaa kan itti mirkaneessine jechuun laga Abbayyee dadhabbii fi beekumsa Itoophiyaa lammii isii qofaan kan xumurame tokkummaa lammii Itoophiyaa kan ibsu jedhanii jiru. Maqaan kiyya Mitukkuun Shaggicha jedhama. Itti gaafatamaa waajjira dargaggoo fi ispoortii bulchiinsa magaalaa Bulee Horaati. Akkuma beekamu gammachuu guddaa qabna akka biyyattiitti. Gootummaan lammaffaa hidhi haaromsa guddicha Adawaa lammaffaa kan itti mirkeessine lagni hidha Abbayyaa dadhabbii uummata Itoophiyaanotaatiin kan xumurame ta'uu isaa sababeeffachuudhaan sadarkaa naannootti akkasuma biyyaatti eebbi kun iddoo adda addaatti kabajamaa jira. Nutis akka bulchiinsa magaalaa Bulee Horaatii fi akka godina Gujii Lixaatti guyyaa har'aa kana tokkoffaa agarsiisa maarshaal aartii fi akkasumas sosochii ispoortii hawaasaa bal'aa taasisuudhaan gammachuu qabnu ibsannee jirra. Dabalataan immoo gareelee 4 hirmaachisuudhaan guyyaa har'aa waancaa 2 qopheessuudhaan gareelee 4 jidduutti wal dorgommii kubbaa miilaa kan gaggeessinee fi bifa milkaa'aa fi bareedaan kan xumurame ta'uu isaati. Dabalataan obbo Mitukkuun fulbaana 7 roobii ganama hiriirri guddaan bulchiinsa magaalaa Bulee Horaatii fi qindeessummaa godina Gujii Lixaa waliin ta'uun xumuramuu hidha haaromsaa sababeeffatee kan jiru ta'uu dubbatanii jiru. Hiriirri guddaan ammoo duubaan jira. Hiriirri guddaan sadarkaa bulchiinsa magaalaa fi qindeessummaa godina Gujii Lixaatiin bulchiinsa magaalaa Bulee Horaatiin gaafa guyyaa 7 roobii ganamarraa jalqabee hiriirri guddaan bulchiinsa magaalaa Bulee Horaatti ni gaggeeffama. Hiriira kanarratti ammoo dargaggoonni keenya kan godina Gujii Lixaatiif bulchiinsa magaalaa Bulee Horaa karaa qindaa'e bifa bareedaa ta'een baanee hiriira deeggarsaa kanarratti akka hirmaannu dhaamsa dabarsaa. Hayyee kabajamtoota daawwattoota kennaa oduummaaf qabannee tana fakkaatan gaaduu biraatti walitti dabalutti nagaan nutti